من خنت أسند إم فلاد والله 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 ثم والله وبالله وتالله حمزة إنما أنا تيتو أكم مسألة أنا رت أوفجيز مرتب والله 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 أقسم بالله جافن دويل قبر إسلام آخر ستكنن نهين قبر كنن دامدس سغلي فيديو وارا بدل لفقات في تد هاسج أرانكت ماما كينيا أري واهون دنا مني غدا إسلام ما واهون دنا بريد نبيتا كومنتي نما تيجي نما بجتة كنام بوليش لا ظلمي نرت الراوت ماله أنا نما بر إسلام أمة ماله إسلام ما نما زلم نما بير لا كزيمت همزة كزيمت لكن همزة أبان فدوان فدتي أمانو كفروا مرجع كابا مونكب والله مرجع كاب قرومو آية خنا نرافة ماما بير من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد لا سنجر إني كفرت بالله أمة كلها نوجي نار نوجي هيا مي مالتا تنا نبدأ هسه مي نفسي هسه ربي بمتية خاتماتية تتدمى من تنرت ربنا هافو مالي مي مالتا مي نوجي هسه يو بري تنرور يو بري تنت نام نامرتس أمانتا تنرت ربنا هافو فيفو إمو خيستنا ملين جساد أطول نمبر سيساد أطول سيغلي هاي دوبا إيمان شمال شو همزة هي كاسان نتيبه إيمان أمنتي تيتي إيمان كاباتشو يجون مال يجون ربي تأمنو يجون هي كان سيدا مال إرجع ربي جديون أكمد هاي يو خجل دي ما جي برسول كنته خنافو وان كان أبليكي وان جواب جتلا مان تكون سيخنا نجافه مان بريدا نمني صابر إيمانا كبوني جرا إنجرو صابان كفرت هون سينجيو مال قد منافق غاز تريج منافقني تريجر ايه منافق ما بتي لا وان تكاجر جافرخي nuti amma waan kana wanni ati jette kun tagargaarsaa never ever jiraachuudhaaf hin teessu. Tole gama kanaan gargaarsi dhufu ganaan jiru garuu wanni takka taniin isinii himu arrabni nama tigalee nama miidha nama if ajjeesisa caffee ni beeytaati arrabni dhibba taniin waliif gala. Duba namichi amma mee caffee namichi tokko yoo sammuun irraa kuttee magaalaa keessa qullaa deemaa bismillaahi jechaa deeme baxaraanummaa dheennaan. Hamza la bar kaasliin fakkeenyaaf akkam gurbaa tokkootu maraataadha. Qaama qullaa akkanatti kunoo tole abu sabraddiiniitu wayiin fidee dhufee jechuun jira isumaa qabee fidee dhufee saa. Jalaan bu'aa ustaaza galcha abu sabraddiin laalmee caffee waan tana naa deebise namicha tokkootu qaama qullaa akka haadha garaa beetti bismillaahi jechaa quraana qaraa magaalaa keessa deema. Okay? Na dhaggeessaa jaa? Mara hin dhagee maraataa sun. Haaya namicha kana baalagumma jennaan moo qabneeti malatti goona. Maraataadha qabdee malatti goota. Maamma bayaan situation sanirra jira tuunaan yoo hijibaate yan wallaahi wabillahi. Ustaz Hamza ana jala bu'a Ustaz Sabradini. Hamza bar wonni sinje na usbe guda wonni Okay, once again I'm going to go down. I want to say something. I want to agree to your point. Okay. No. ni bada garahi di kata kan fada. Wonni nje namni kun ban nama din barsiisu miti. namni diin barsiisu qoy cafe namni diin barsiisu maraatu namni diin barsiisu stressa ta'ee takka meensaan zanni badina me na cigaba yawo Gota kabu sabraddiin niin dhufe jeemee dhaabba. waliin ture amma yeroo me zanni na rambadina gutaka mubarak musamma fil galchi mubarak na galchi wajib kane ya sau turre me wabsa ustaz nagabusi anabuha ustaz nagabusi Ana durabo ati daga na turem zahi fayyada wal fadda da
Ayye. garuu waan Kanaan gootan injiru gana waan akkanaatiin injiru business ni deema. fayyaadha. Awoo dubbii bakka biizinasaatii miti jara keenya wallahi mee osaa. Abu Sabradin ibsa maanis gabbaa Ustaaz Hamza anis wanni takka hajee gabbuu laali waan akkana amma boodii hafedhe diinanii bahanii seena dantaadha fandiin hin jiru laakiin awareness maraatummaan ni jirti mental health ni jira sheekhaa miti caalimni fedhe halkan nagaan rafee ganamani maraata tanarratti agrii goona kun biizinasa haarawaa nutti hin tahini rabbiin kamaraati haa fayyisu akkas Ustaaz Hamza ana jalaa bu'a badoo. Amma eegaan Illee takka erga jeen. eegaan isin biraa deemee fi as jidduu anaa fi Mubaarak Musammalleen akka tasaa dawalee fi maasinjaraa walitti nu fidee mee maaltu sadarkaa kanarraan si gahee ati nama waa beeku nama waa baratee si galee maaltu sadarkaa kanarraan si gahee jeetiin reefu maalin siin jee nama biraasuu jira siin jenne nama sanillee wajjin dubbisne jechuudha. Mubaarak Musammalleen na wajjin ture. Mucaan fayyaan qabu. Mucaan bira jiru amma istil ammaan tanaa mucaa bira jiru hoo rakkisaa jira. Mucaan waywaataa jira ka isa laf qabu jiru jechuudha. Wallahi mucaan fayyaan qabu. Ono yoona amanu baatan bo'aan islaamaa inni waan fedhillee jiru wallahi wabillaahi watallahi maama bayaan fayyaan qabu. Ono lafatti amma ana bakka birarraan bira dhufee ture. Nama mana keessa hin jirre hundaahu namaatu mana keessa jirje yoo silkii irraa fuudhanillee inni amma isin miidiyaa qofa gisee haasoo agartanii garuu afaan isaatiin illee na dhukkubaa Abu Sabraddiin kiyya jeenatiin afaan isaatiin. Wanni kun turee xiqqashoon eegalee jira. Ammoo wanni waan kanan na naqe aboo mana tokkolleen fixadha jeetiniin waan qaraa'isullee niin dhaabe waan kanas seene bishaaniin gartee firra naqe osoo na dhafaatee wajjin taphachaa jiru waan sanirratti namni miira keessa galee anqa irra na aarse namni waa beeku daangaa dabree na arrabsee maal na godhee je namni silaa wayi beeka jaamu. Ammoo inni fayyaan qabuu hajee ragaatti bahu nama biraati. Sabaran isinii muttiin jira bar. Jara namni tokko na dhukkubaa eega jee. Nama dhukkubaa eega jee. Namni dhukkubsatu hin danda'u namni. Namaa tokko nu godhaa ogeessin jaallu. Akka inni laayivii banatti jala turre ani jalqaba itti haaraatuun ture fakkeenyaaf wanti inni hubadde haasa'uu isaa keessatti namni kun mufii keessa osoo jiru akka waan lakkafamee tokko ni jiraami. Wallaahi isaanii hubadde ammoo wanti guddaan furmaanni barbaachisu isa kana fayyaa isaa nama itti dhiyaatutti itti erganii yookaan nama biratti erganii adda baafachuu yaadara keenya wanni isin gargaaru maallayni gargaarsaa godhamullee hin jiru mucaan bakka gargaarsa namuuraa bira bakka gargaarsaati miti bara amma ka dubbatamuu biqabu laal bakka kana wanni beekuu qabda maamma bayaan qofa osoo hin taane fakkaattoota akka isaadha abbaan fadheewu situation akkanaa kana keessa ni seena immoo garuu isaa ciidiin deemu kibriitaan jala fiigu jechuun immoo daran keessaa nama utaalchisu isallee wanni akkana godhu jiru kana garuu hunda caalaa kana nama aarsu warroonni isaa wajjin gattaa'ee daliilaan wal karakkaraa amantii tanarratti wal falmuu turan baxraanummaadha jee moggaa dhaabbatee gisa kana cinaa dhaabbatee sanuu saahiba jechaadha moggaadhaa gisa dubbii oowwisuu barbaadan hedduu nama qaanfachiisa kana nutuu jaallinuu sossobnee sossobachaadha aboo maaltu rakkoon jira nama akkana si godha namni sittiin taphatin jechaa sossobaadhaas karatti as deebisuuf yaallu warri silaa qara'ee fi hin jiru silaa moggatti sossobatee mana keessatti sossobachuu qabu miidiyaa irra bahee wajjin wal qixxaata namaa keessaa nama utaalchisa sossobanii mucaa kana karatti deebisuun osoo danda'amu yoo wallaansas ta'e wallaananii sababa isaadhaan immoo hundi gisa cinaa dhaabbatee dhakaa dudurate gaarii miti wanni kun wallahi koomantiin as jala negeetiflii barreeffamtu jireenya ilma namarratti dhiibbaan uumti amanaa tana. Wanni nama keessa jiru akka nama baratee takka itti dhiifama naa godha isinirras beekeetii miti na of oolchaadha. He's going through a mental breakdown. Mental breakdown one jedhamu keessa jiran nama yeroo ammaa kana keessatti. The best thing to do is danda'anii telefoona irraa fageessanii taa'anii namni itti dhiyaatu bira dhaqee akkasitti yoo yaala barbaadaniif malee waan fedhe osoo abbaan fedhe itti bilbilaa oole osoo waan fedhe jedhaa oole you guys are just gonna make it worse. Yeroo ammaa kanatti itti dabale malee wanni inni irraa boodatti deebi'u hin jiru. Okay? Kanumaan jechuu barbaada akkasumas namni kenna namni isaa already karaa kute osoo harku jiraniiti mana banatee isaa haasa'u jiru osoo harkaniiti kaamentii ammallee still jalumatti godhanii jechuudha. Namni takka gorsa nama takka ni gorsite ittiin hiitu. Namni sun fudhatu baate is up to that person. Yoo dogongore akkasii mi'aamsa. Nama takka itti dirqiidhaan hidhuu osoo hin taane nama takka dandeessu gargaari dadhabdu biraa gorii. Dhugaa keeti iccitii takkan itti himamee hawaasa kanatti iccitii takkan hima.
Ani akka nama miidiyaa tokkotti nama hedduu wajjinis wal qunnamee ni naasa. Ani namoonni nama keessatti social life nagaa qabanii fi miidiyaan kun artificial ta'uu isaadha bakka harka bitaatiin qabu akka ta'u miidiyaan kun warroonni beekan humaatti fakkaachuu dhabuu danda'a. Garuu nama hedduu wajjinis haasayeetiin jira. Wallahi na amanaa family. Namni koomantii jalatti negatively waan fokkotaa barreessu nama keessaafu namatti koomentaaliin sirriin jira. Wallahi jireenya isaanii irra dhiibbaa uumana amanaa. Jaalattanii jibbitanii koomantiin isin negatively as jala barreessitan jireenya isaa lafatti jiraatu jiru wajji wal qabsiiseeti miiran taane keessa namni silaama jireenya isaatii walii fidin jiru seenaa dabartee wal tuqaadha waan amma jiraatu wajjin amala abbaa isaa irratti hundaa'e wal tuqaadha jireenya isaatiin akka wal qabsiisu namni nama godha kun immoo karaan taane wal geessa wanni akkana kana nama godhu immoo akkaataa itti fayyadamiisa miidiyaa beekuu wallaalin sarraa'e bakka positively walii goone hagasuma takka namni sun wanni beekuu qabdan immoo akkuma gisee negatively itti dubbattan jireenya isaatiin wal qabsiisutti osoo positively itti dubbattanii ni utubdan akka motiveetaati isaaf. Sinigale jireenya kana bakka positively ilaala stressii fi depression jaan kana waan salphaan ilaalla nuti sinigale qallaalitti ilaalna. Badhaasoo kiyya waan biraati miti Abii Jahal beeytanii miti kan wanni ilma tokko qabe Ikrimaa jedhaniini. Gaafa inni amantii seenu jechuun abbaan isaa amantii irratti hin duune beeyta. Mee akkaatta sammuu namaa jaaran nabiin akkatti godhuun si garsiisa, okay? Hoggaa inni amantii seene iyyaakum an tasubbuu abaa jeen. Abbaa isaa isa biratti hin tuqinaa jeen. Abbaan isaa kaafiraa beeki tole. Sahabticha biraatiin siima abbaan isaa munaafiqa guddaadha. Abdallaa Ubay ibn Salol. Gaafa inni du'u gamana garagalee ilmi isaa gamana garagallaan Nabi Muhammad alayhi salatu wassalaamiin anaa awwaalaa jee. Kagartee sahabaan Nabi Muhammad huccuu harkiftu huccuu isaanii darbee abbaa isaa jubbaa isaatiin kafane. Jubbaani beeytaami koota guddaa akka kaayatan kana. Kanaan kafaneetiti qalbii ilma isaa hagamta akka inni eegu jiru laal. Ani Nabi Muhammad kana dhiiroo gochaan jala deemammoo maalin akka jala deeman naaf hin galle. Ibn ummata abbaan isaanii amantii dararuu ture. Qalbii ummata kanaa eeguuf Nabi Muhammad osoonii fi Rabbiin osoo hoggu meeqa araarama gaafattee araarama godhuuf jennaan hoggu 70 ol kadhateef duuba. Akkana jechuun keessa namaa jaaruu jechuudha. Ammoo keessa namaa nyaachuun amantii miti jara keenya. Ani maama bayaa maaliif kafree fi hin kafrinii miti. Ummata kanatti waa'ee jira. Hangi keessi namaa miidhamu. Hangi namni kun jechi namaa dhiibbaa namarra geessu silaa beeytani. Wallahi. Nama garii jira. Kayoo ati jecha tokko ittiin jecha sanirraa hirriiba dhabu. Okay? Dhugaa wallahi. Jecha dila kana asii khaanis asii. Deen Nabi Muhammad isin jala deemtan kun kami? Ka Yahudaa hojii jiraachuu ture sun kami? Siigalee? Ani inni maa kafree fi hin kafranii miti isinitti naasawaa jira. Arrabaanii namni kana maqaceelchu. Yoonni amantii irraa bee nama arrabsuudhaanii meenuun gargaarii naanuu qaceelchi naanuu uummata kaawutti dhiisaamee fadhu masqala isaa uffatee deemu. Garuu amalli kun amala islaamummaatii miti. Rabbiin maal jaa? وقولوا للناس حسنا جتشا غاري المنا ماتين جا وان الرجتن كان غيابرو اتقافة تمتن غيابرو خباتي سنفول ربي ديتن هدرا وان تنا ايقنا سمون المنا ما كعبار رقودو لجرخين سم قلبي نما تقو جبسو را كعبا قوتو جبسو الروي والله قلبي نما جبسو را كعبا ديقو الروي جرخين moo nama ta'e isinitti mul'anne namni kun. Siigalee ani isiniifin dhaamaa jira jara keenya. Fudhachuu dhabuun isinirra jirti. Garuu ammoo dhaloonni as deemu waan akkanaan qeebaluu beeka. Wallaahi wabillahi. Arrabaan nama qaceelchuu deemaa arrabsaa deemaa dhahaa deemaa maal godhaa hin jiru. Siigalee. Tanaaf waan kana osoo ofirraa dhiiftanii isinumaaf gaariidha. Maquma gartee amantii jala deemtanii kanaaf gaariidha.
ani tiyyaa anaatu araarama isinii godhe hanga guyyaa qiyaamaa nama hunda akka Hamzaa seetanii ittiin fiiginaa duuba si galee nama hunda warra yaadaa'u nu baabachiisuu diddanii bara waan Warra galchi Abu Sabillee yaada kan dhiifme waan irra gahaanu. ayyee dubbadhaa khalaas. I think Mubarak na galchi jechuun jira dhiifama. Mubarak illee galchi. Mee wallahi Welcome walirraa Mubarak. silaa dhageenye. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Haala keessa jirre san ibsimee Mubarak. Wallahi mata keenya haalli Ustaaz Muhammad Bayaan keessa jiru haala jabaadha. Wallahi laazim haala jabaadha. Rakkoo ofirraan gaa'elee sodaataadha. Isu godhu gubaachuudha. Amma bilbilee kaane gurraalee ka jedhamu jala deemee dhimma argee keessaa ba'e dhimma maalii keessaa ba'e dhimma maal taata dhammatoo sinii haasa'an jiru nama gurra qabu fan haasa'a malee nama gurra qabaachuu qalbii qabaachuu qabda. Haalli isaan keessa jiran Ustaaz Hamzaa akkasumas warra dhaggeeffachuu barbaadan haala sirrii miti haala gaarii miti. Kacarraanaa bilbilee Ustaazaa wajjin ture Ustaaz Abu Sabraddiin wajjin ture naa deebisee guruppiidhaan natti dabalee achumaan irra seenee nama bira jirutu kakatee nutti himee qabamee jira. Rakkoo ofirraan ga'uudhaaf wallaahi laaziim qabamee jira. Rabbina argu kanan ija gootiin argee akka inni itti jiru ijaan argee dhufeensi itti maaraan. Waa tokko wanti ana yaani na kijibsiisu hin jiru. Laayivii irra taa'ee miyuutii qabadhee itti dawwalaa ture akka dhaga'een waan kana jechuudha. Yeroo dhaqu akkiitti jedhamu akka sirrii miti namni kun yaala barbaada. Yaala barbaada matuma isaatiifu waa'ee maali piroofaayilii maaloo maal akkana jedhee akkasana jedheetu hin taane ofumaafu yaalli nama barbaadu namni kun mataan isaa tuqamu nuuf. Yes. Kan Rabbina argu jechuudha. Ani bar laayivii banadhee akkumaan dhaqettiin Abu Sabraddiin ni arga. Wallaahi wabbillaahi kanin isinitti hin kijibne amashan bakka maraataa wallaananitti maraataa wallaanu ture amashan. Tole. Ija isaa keessa hoggaan laale as dhufee ummata maaliin jee wallaahi wabbillaahi isiniif hin kakadhaan jeen parsantii 100 humatti mamma bayaan akka fayyaan qaba. Amma isa hidhuunis faayidaan qabdu hadhooytuututti jira hadhooytuu mataa nama seentuu jira obboleessa kee. Tawaanuma namni irratti kana si godhe qofa irratti itti diddu amma silaa jaalala amantii irrattis taate keessumaa baada argumata uummata gamana Lakki bara amma ustaada yeroo amma istiil amma jiru kanaa mucaan bira jiru unu Mubaarak na wajjin jira. Ani amma ani kijiba irratti abbaa fedhan deeggaru ustaada. Wallahi lazim kijiba irratti abbaa fedhan deeggaru. Muhammad Bayaan dogongora hojjetee ni jira as gubbaratti hojjetee jira. Digalee waan islaamummaa xiqqeessullee godhee jira hoo jettan godhee jira an akka Abu Sabraddiinitti garuu fayyaan jiru ammaan tanatti. Nama lubbuu ofii dabarsuu deemu. Nuti Muhammad Bayaanii gargaarsa walii qabaaf hin jenne. Hoottaa gargaarsa walii buufnee wallaannaa isiniin hin jenne. Warra akka hin dilooyne jara keenya namni kun ammatti dhukkubsataa jira. Namni bira jiru kunilleen aboo aangosaanillee firaanillee isaa wajji tokkoo miti. Garuu namni kun nama dii wajjin baranne. Wallahi wabillahi watallahi Abu Sabraddiin aan sin beekaa. Mucaa kana qabuttiin jira. Ar'aan tana naan jee bilbilli eegaa tiktookiin irraa gubateellee bilbilli harkaa fuudhamee booda unuun kijibu Mubaarak kana bira jira. Nama 5tu mana keessa jira naan jeeti mana keessaa waa takka dhabee jee. Mucaa ammoo ni dhukkubaa jee. Nuti wanni jechaa jirru namni qaama naannoo san jiru mucaa akka wal'aanuu qofa wal'aannatu qofa haadha abbaa biraan gaheeti mucaan nama na wajjin haadha abbaa isaa biraan gahu qofan fadhaa akka lubbuun isaa hin baane ifaa qabachuufaa itti fiigaa jee amma. Si jala keenya namni akkamitti hanga du'a namatti walitti gammadaa bara yoo dogongorrillee hin jiraate du'u akkas ta'uu hin qabda wallaahi lazim. Wayyaa sin ustaaza koo dhiifama waa tokko hin dabarsuu barbaadaan. Warra jala deemtanii wallaahi mana ustaaza Hamzaa ta'e manitu mana koo ta'e nan baradhaan dhimma kanaan mana koo kottaa achitti dubbannaa. Sidii galee obboleessoo waa tokko hin godhiniif ofiifuu faamilii isarra darbee siyyuu manatti qallabu. Duuba qaba namichi dhageesse waa tokko hin godhiniif ajjala deemte eenyu waa si gaafate moo eenyu waa si hin jedhe
يا دوب تكنن ربا فيسوس جدين مالس جدين دي سيدي مجلا والله ميرا كيسا دقل جتان هاي ليس مبارك أبوليسو لا كومنتي لا والله أرجان بريجي مالو ورجتنو بريجي ماس جمانيس خنجرا برينيس خنجرا مالمن مالم يوم نسول جركت أدرا غفرا هذا تاني بودة حتى دربت نسين كيسا بوسين مكرر ربوا بكرة تلال kita ni kabdanu afan kesa kabat dati zimmedata sillalatu kunni ma family kaba family satir radu batajira sillalatu adabaddu argatif intana kollo faddu da kecesi sumuni to ko gargarin enyu gargar sinjere wa gargar sanga fatam nama to kotu yaltise nama to kotu wan ni barbadu godu fi danda jaruma kesa chuta afan birana sof sitani bodde wallahi ustazu sinin kaba jemale chuta على أنا لتشور تبغى تقول مبارك ديسي distracti si godhu qalbii ta'e gara biroos yoo oofuu fakkana godhanii. Wallahi dubbii kiyya warabbal ka'abaa ustaaz Abu Sabradin guyyaa tokko dogoggoraa isaanii hin beekanu kijibaa No, miti. distracti si Waliin godhu. deemnee nama isaan beekutu jira nama akkana jedhan ustaaz nama si bira jirutti kenni jedhan nama bira jirutti kenname warabbal ka'abaa jechuudha. Maal ustaaz Abu Sabradin anni shi nan kijiba hayyee waan barbaadan naa jedhu ustaaz Abu Sabradin respect gochuu qabdu nama si bira jirutti kenni jedhanii. أنا السلام عليكم أبو صبر الدين جلن مالا توجين سنين أنا أبو صبر الدين أستاذ سيمبيكا جن أكاسا كاس جدي وان دبتا نت دبتا إيه ركو جب دوك سجل را كاسته كور رو كره بودي أركي ساكره تي ماجر فولي ساتو لما فكاتو فيديو بنا تيجون يروم ما كان إيه واهم دبتا نم نسون رغابة كاكتي والله بالله تالله جدي كاكتي أبو صبر الدين waan gootan godha an muudii tokko jira jedhe gaayaa namni sun nama cimaadha iyyuu muudii wayii kaate jirti muudii akkanaati jedheen ofii kootii jedhe zannii badee zannii tangalee akkanatti tangalee dogoggora takka galee of himee waa dubbatee achuma keessatti immoo waa uumamti tuma nu akkasitti jirru waa uumame rabshaa jammare wallaahi la'aazim waan gurri keenya dhagahe waan argine أنا ركون قب أستاذ أبو صبر الدين يجون نمك كمية كسانتان وتوبيتانو كومنتين تاني بريسو عبد الرحمن ما جو نقلتي يفهم مو بيجي عبد الرحمن ما جو يسبير جرا نقلتي طالع أستاذ أنا نابود روي نقلتي عبد الرحمن ما جو يفهم مو بيسير دو خيار عبد الرحمن محمد تكتا كبر رئيس أكا قوتو همزة أستاذ همزة أكا قوتو أما يعني دلالين فيدان وفين كابو مجا أما الوجه تخنا الرأي دلين وبدا مجان هاولا نمو نمني غرغار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دول النقودون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بليجن نمني نمي برنجر سلام بين وانجا كنو درمچو نمنا دفتي جرتي هنو منشد مسبا فاني أكتي جرون سنگر سلا كنو نمنا وجه كبني أيدا والله لا لما يسين أغرسيسان لا لا كون ورزني بداتوري أفاني واحد والبات الرقابة تمتني جمال علي يتو كفر لا لجيو كلو أسئلة تاوجرا كانوا برنامج ما فداسا لكن جمال علي خيساوج جاسر حديث هي بوتر سون سنفام مو مدبت لا لا لجان بدو تريسي تروح تيجي ركون بني فيديو غرانجر عبد الرحمن إيش أقول دي سي أقولك أوش بخافي جماعة لا سيف كودي سيف كود فيديو غابن سيف كود سيف كود يوغا فيديو بن فيديو go on go te amma accept ko di share genjira jara fe nyoga duti fayyan qabu ija sarra lalle agarra jennu wanni bira khijiba seetanis بچا تو ریور انکل بني ساسر رينجرتو جلقمون بچا تو ریور أستاذ أسأل ما كنا كيسو مسنا أستاذ كي جدي فما ودين ألتقى تكون كونفيدنسي نما سألك سؤال كباردا وما تكون فينو جدا وهذا كونفيدنس ما نجرو واه أبلي سكين سبب المدا دكتور تاون متوقر بو ما أقول لك قبيتني ولدي يا حمزة قبوه نابنا مودي لكن ان share genjira kan matto ke rakkon qabu an share geati no matto ke
ندي بياي يو بويل I think network da. يا mana taaftaa godhaame mana kana koppilingi taaftaa godha. Osoo isin dhufin dura badhaasollee waliin ture mana mi'aatitti itti argattee turte. Achumattu sobaatiin itti haasa'u ture. Garuu wanni hunda caalaa nama gubu maal beektaa? Dhiifama naa godhiiti. Darasaa jeellee walitti qabuun fadhu darasaan dhugaa muka jala teessee aarsaa meeqaan bakura ilmii barachuu jirti kabaja qabanii. Garuu darasaan takka takka ta'as gubbarraa dhugaan osoo ilmii wajji barsiisan turan osoo dalila meeqaa wal karakkaraadhaa as gubbarraa hawaasa barsiisu turan faan baxiraadhummaa akkana godha maarree akkana godha xiqqoolleen qaanfatanii qoy. Hedduu jaahilli jalaadhaa booraadhii saatanneen wallaahi leessitoo nama tokko Ila badhaaso chaansii kana fayyadamanii warri duraan aara irraa qabutu chaansii kana hedduu fokkota wallaahi leessim hedduu fokkota. Bakka liivii irraa bahee gaggabee jira. Dhufnee lafa qabneetti qaraanee kaamilaan namatti tola. Kanaafuu namni isaa tokkollee bira hin jiru. Maatiinis bira hin jirani. Kanaaf nama dhabe. Gubbaa wallaansa barbaada. Maatiin isaa bakka jirtanii namni isaa hundinuu bakka jirtanirraa gara isaa koottaadhaa gara wallaansa isaa deemaa isin hin jenna. Fayyaan qabu dhugumaan fayyaan qabne ammas. Wala dirmachuu mana dhufeera. Dhugumaan maraate malee. Guutuu keenya nama hedduudhaan dhufnee as jirra. Kanaan fuula geejaan Akkanatti dhufnee as jirra. Ammal seenan laa kuna. Duraan qofaan bira taa'u jiran. Harka duubatti laa miila laa. Gee cufi boo viidiyoo irraa cufi gee. Gee cufi ni gaara. Waraabbatanii booda waan Video cufi. Galatoome Abdurrahmaan keenya uffadhu Rabbis irraa jaaratu. Warri bira jirtan. Amma yoo dandeesseeti warra isatti bilbilii takkaa'uu hara furmaatatti Ego anaatu gandadda waluun hin danda'a rakkoon qabu. Waan kan dubbadha. Namni rabbii fi guyyaa qiyaamatti amantan arraba keessan hidhadha. Yoo dandeessan keerii dubbadha. Yoo dadhabdan ammoo gartee cal'isa. Namni rabbii fi guyyaa qiyaamatti amantan yoo dandeessan keerii dubbadha. Yoo dadhabdan ammoo arraba keessan hidhadha. Yaa jira keenya harkaan illee namarraa adabadhaa bakka. Koomentiidhaanis haa ta'u jechaanis haa ta'u waan fedheen haa ta'u irraa dhaabbadhaan isiniif gahaa obboleeyyan keenya. Isaa fi nama biraatirraa illee nama xiqqeessurraa illee nama arrabsurraa illee si jara keenya namni kun haa dandeettiin isaa onneen isaa walirra ilmi namaa kun walirra jira beera. Hawaa danda'uu jira. Haa arraba namaa kanallee obsuu danda'uu jira. Namni pilaatfoormii fayyadamuu beeku gartee gaafa asirra dhufu waa hunda sammuu isaatti himee dhufa. Nama isa jaalatuu fi nama isa xiqqeessuu fi namni gartee isa deeggaruulee akka jiru beekee sammuu isaa amansiisee dhufa. Uumaatti hin fakkaatu nama beekutti jechuudha. Namni biraa ammoo obsan qabnee jira. Keessaa haa utaaluu jira. Obboleessa kana ammoo nama mucaa kana dura bira ture irraa akkuma reefu isin jenni san innillee afaan isarraa keessa qotee Abu Sabraddiin kiyya naan jee nama gartee dhaloota ganda isaa beeku beeka. Soomana dabre dura mataan kun dhukkubuu eegachirraan eegalee booda xiqqoo xiqqoo na dhukkubaa turee jee. Osuma jawooti gaafan aaree miira keessaas galee wanta garagaraa akkasiin godhu natti ulfaataa mataan kun daran natti ta'uu dhufee jee. Mucaan bira jiru ammoo akkasin ragaa bee amma ija keessaniin gartan kana booda arrabaa fi harka keessanillee namarraa qusadhaa barakallahu fiikum hedduu dubbachuun faayidaan qabdu nama waa itti himan isinillee hireen tun boru isin gahuu danda'a namarraa suuta